inni uumamu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jedhee raate maaliin nu foote? Specifically waaqayyo jaalalaan foote jechuudha. Waaqayyo fiilingii qaba jechuudha. Waaqayyo purpose wajjin foote jechuudha. Waaqayyo specifically jaalalaan nu foote. Hiika haarawaasaa dubbiftan jaalalaanis nuun jedha. Bafiqir nuun jedha. Addisuma dabanyaa turgumuu dubbistan. Marxoonaalinaa bafiqir nuun jedha. Kanaaf iyyuu waaqayyo aktiivili qulqulloota fo'achuusaa waldaa kiristiyaanaa fo'achuusaa nutti agarsiisa. Iddoo kanatti Phaawulos kun eebba amantootaa yookiin immoo eebba waldaa kiristiyaanaa eebba qulqullootaaf samiirraa dhufe eebba hafuuraa jedhee isa Phaawulos waamuudha. Nu fo'ate yookiin immoo chosen jechi jedhu kutaa kana keessatti argattanii chosen jechi jedhu jecha afaan Giriikii ekileegoomaa'e jedhu irraa dhufa. Ekileegoomaa'e jecha jedhu irraa dhufa. Hiiki isaa kallattii maal jechuudha yoo jettan to peek out jechuudha. To peek out. The praise of the glory of his grace wherein he has made us accepted in the beloved kan jedhu keessatti afaan Oromoo isaatiin yoo dubbisne amma sanatti nu dhufu. Kunis guddina ayyaana isaa inni ilma isaa jaallatamaadhaan nutti tole nuuf kenne hin galateeffachiisaa jira. Fudhatamaa nu godhee made us accepted in the beloved jedha Ingiliffa isaa yeroo dubbisu. Kanaaf iyyuu fudhatamaa ta'uu kan jedhullee pooyintii yoo achi geenye hin tuqna waan ta'eef kanaaf vershinii kan biraa jijjiiree isin dubbisee jechuudha. Torban darbee overview kutaa kana ilaalleerraa. Overview isaa akkuma ilaallee kutaan kuni Efesoon boqonnaan tokko lakkoofsa 3 kaasee ba'aan distinfaas yookiin immoo hafuura tokkoon kan barreeffame loongi seentensii akka inni ta'e macaafa qulqulluu keenya keessatti kaasnee turre. Kanaaf iyyuu kutichi gubbaatii kaasee lakkoofsa 3 amma 14tti kutaa ol qabataa akka inni ta'e kaasnee turre. So kutaa kana gaafa barannu akkamitti barachuu qabnaa wanta jedhu dubbanneerra. Kutaan kuni qulqullootaaf warra fayyaniif ba'uunat warra lammaffaa dhalataniif akka inni barreeffamedha kan nuyi kaasne. False assurance hin kennu kutaan kun jennee dubbanneerra. Macaafa qulqulluun keenya akkuma nutti himu amantiitti jirtu yoo taatan isinumti qoraatii of ilaalaa nuun jedha. Kanaaf iyyuu asirraa waan eebbifamtaniittu yaadaan qabamtaniittu filamtaniittu waan isiniin jedhee fi ashuuri isiniin godhu sagalee waaqayyo hafuurri qulqulluun keessa keenya inni jiru jedha sagalee waaqayyo Roomaa boqonnaa 8 yeroo dubbistanii hafuurri waaqayyo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf ba'a jedha. So keessa keenyatti akka fayyine waaqayyoon kan barbaannu yoo ta'e amanaa dhugaa akka taane hafuurri qulqulluun dhugaa nuu beera yoo ta'e ameen jennee fudhanna yoo fayyine ta'e immoo wangeela waaqayyootiin dhaggeeffannee ittiin fayyina jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 3 irratti waaqayyoo eebba hafuuraatiin eebba waaqarraatiin akka inni nu eebbise kaasnee turre. Eebba hafuuraa waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u jennee eebbi hafuuraa maal inni jennee waa'ee eebba hafuuraa dubbannee eebbi hafuuraa waan samiirra jirudha waan gubbaatii gad dhufuudha jennee dubbannee. Adjumaan iyyuu lakkoofsa 3 irratti sagalee waaqayyoo kan inni dubbachaa jiru it is about the covenant blessing yookiin immoo eebba kakuu waaqayyoo wajjin wal qabate akka inni ta'e dubbanne waa'ee eebba Abrahaam kaasnee irra Galaatiyaa boqonnaa 3 keessatti eebba Abrahaam eebba sanu ittiin waan biyya lafaa walitti qabachuudhaaf nan eebbifame jennutu hin taane eebba qajeelummaa eebba lammaffaa dhalachuu eebba maatii waaqayyootti dabalamuuti jennee waa'ee eebba Abrahaam kaasnee lakkoofsa 3 irratti kutaa kana yeroo dubbifannu የተለመደው ነገር አለ አረስ ረዴ በከና ዱበቹ በርባዱ ኬሱማዩ ፌዝ ሙቭመንት ዮኪንሞ ወርድ ኦፍ ፌዝ ብረቲ ወንጌሊ በዳዱማ በየለፋ የሮን ረድ በዋይ ወርድ ኦፍ ፌዝ ካሱ ነመተ አሜሱራ ከን ዱበትን ከስኑ በተናኑ ባ ሰገሌ ዋቀዮ ለፈኒ ሞርሙቲ ሞር ማመደም ነው አንተ ፍረድ ደበ ብረቲ አም ብለስድ ጀኔ ጋፈ ደበሩ yeroo baay'ee sammuu namoota akkasii keessa maaltu jira waaqayyo waan biyya lafaa wayitiin namoota akka eebbisee kan nuyi ambilees jechaa lakkaa'annu eebba biyya lafaa wayii akka ta'e sana gochaa kutaa kana hubanna yoo ta'ee fi fookasii kutaa kanarraa kaanneerra wanta jedhu dubbannee turre. Sababiin isaa
kutaa kana keessatti boqonnaa tokko kana keessatti waa'een eebba biyya lafaa yookiin wanta qabeenya biyya lafaa irraa nuyi walitti qabannu nuyi argachuu barbaannu tokkoomti isaan jiru hin dubbatamne waan ta'eef. Kanaaf eebbi kun eebba fuuraa akka ta'e eebba olii akka ta'e Yohaannis boqonnaa 3 gooftaan Niqoodimoosii wajjin haasaa inni godhe keessatti olii yoo dhalachuudhaa baattan jedhee gaafa dubbatu gooftaan eebba waaqarraa akka inni ta'e olii yoo dhalachuudhaa baattan mootummaa waaqayyoo ija keessanii yoo arguu hin dandeessan jedhee gooftaan akka yeroo dubbachaa ture waa'ee eebba fuuraa akka inni dubbachaa ture kaasnee overview isaa ilaallee turre har'a kan itti fufnee ilaallu eebba fuuraa waaqayyoo ittiin nu eebbise kun maalidha kan jedhu ilaalla. Yookiin immoo eebba fuuraa kana tokko tokkoon waan waaqayyoo ittiin nu eebbise tokko tokkoon ilaalla. Guutummaa kutichaa yoo dubbifatta hin argattu lakkoofsa 4 irratti waaqayyo jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'achuu isaa nutti hima lakkoofsa 4. Yeroo tokko guutummaa isaa achii gadi isinitti himeen gara lakkoofsa 4tti ol deebi'a. Waaqayyo jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'achuu isaa nutti hima lakkoofsa 4 irratti. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera jedhee waaqayyo uumamuu biyya lafaa fuuldura nu fo'achuu isaa nutti hima lakkoofsa 4. Lakkoofsa 5 itti fuftanii yoo dubbifattan waaqayyo ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka yaadaan nu qabe nutti hima. Eebbuni lakkoofsa 4 irratti argamnu fo'atamuudha. Lakkoofsa 5 irratti yaadaan qabamuudha. Ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf waaqayyo uumamuu biyya lafaa fuuldura yaadaan nu qabuu isaa nutti hima. Lakkoofsa 6 irratti itti fuftanii yoo dubbifattan akkuma nammas ni dubbisee ture ilma isaa isa jaallatamaa keessatti fudhatamuu nu godhee nuun jedha. Made us accepted in his beloved son nuun jedha. Ilma isaa isa jaallatamaa keessatti fudhatamuu nu godhee nuun jedha. Maaliif fudhatamuu nu godhe jennaan yeroo itti dhufnee ilaallu ormoota turre waan ta'eef dura. Boqonnaa 2tti ceetan dubbifattan ormoota turtan isin dura ormoota turtan jedhee dubbata. Lakkoofsa 7 itti fuftanii yeroo dubbifattanii furamuu akkasumas dhiifamuu cubbuuti. Furamuu akkasumas dhiifamuu cubbuuti. Eebbi waaqayyo ittiin nu eebbise. Lakkoofsa 8 irratti itti fuftanii yeroo dubbifattan ayyaana isaa ogummaa fi hubannaa hundumaa wajjin nu baay'ise. Ayyaana isaa ogummaa fi hubannaa hundumaa wajjin nu baay'ise. Lakkoofsa 9 yoo dubbifattan dhoksaan fedha isaa nu biratti akka beekamu godhe. Tokkoon tokkoon lakkoofsichaa pooyintii garaagaraa yookiin pooyintii garaagaraa ta'e kan walitti bunuu kaasa. Dhoksaan fedha isaa nu biratti akka beekamu godhe lakkoofsa 9 irratti. Lakkoofsa 10 irratti yaadatti yoo taatan kutaa kana boqonnaa tokko gaafa jalqabnee kiin yookiin immoo furtuun boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irra jira isuma jennee hundumaa waaqayyo maaliif kana godhe jettanii yoo gaafattan waaqayyo maaliif qulqulloota yaadaan qabe maaliif filate maaliif fudhatamoo godhe maaliif dhiifamuu cubbuu kenneef maaliif fure maaliif ayyaana isaa ogummaa fi hubannaa hundumaa wajjin baay'iseef maaliif dhoksaan fedha isaatii isaan biratti akka beekamu godhe jettanii tokko tokkoon kaastanii yoo ilaaltan lakkoofsa 10 irratti akkas jedha barri murame yeroo guututti jedha. Barri murame yeroo guututti waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii waaqaa keessa jiru wanta lafarra jiru wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti qabaadha. Waaqayyo biyyi lafaa kun lafii ishee moofaan nuyi ammarra jiraannu kun bara baraan akka isheen jiraattuu fi hin uumne. Nuun dabalatee biyya lafaa kana hunduma see waaqayyo akeeka isaatiif uummate. Kanaaf iyyuu akeeka isaa gaafa xumuru waaqayyo xaqalalli godhee biyya lafaa seemma jirtu kanas qulqulloota ishee keessa jiranis gara ofii isaatiitti fudhata. Kanaaf iyyuu waaqayyo kana hundumaa maaliif gochaa jirannaan waan hundumaa akka Kiristoos jalatti walitti qabuuf hin jedha macaafa keenya. Itti fuftanii boqonnaa lakkoofsa 11 irratti dubbiftanii Kiristoos keessatti dhaala akka argannu godhe eebbi waaqayyoonni kan biraan Kiristoos keessatti dhaala akka argannu godhe lakkoofsa 11 afaan Ingiliffaa isaa dubbifachuu dandeessu. In whom also we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of him who works all things after the counsel of his own will jedha. Isa keessatti dhaala akka argannu godhe. Kiristoosiin dhaaluun keenya eebba waaqayyoo ta'uu isaa nutti hima lakkoofsa 11. Lakkoofsa 12 irratti dhistanii dubbiftan nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhannee ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate jedheetu waaqayyo maaliif kana hundumaa godhee isa jedhu immoo ulfina isaatiif galata akka taanuuf jedha. Lakkoofsa 13 fi 14 itti sittanii dubbiftan hafuura qulqulluudhaan nu mallatteesse hafuura qulqulluudhaan sekiurdi nu godhe.
lakkoofsi sadii amma 14tti jiru kun hundumtuu eebba Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuusiin amanaa tokkoof godhe nutti agarsiisa. Eebba Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuusiin amanaa tokkoof godhe nutti agarsiisa. Gara lakkoofsa 4tti ol deebinee haa ilaallu. Lakkoofsi 4 akkas nuun jedha. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Kanaaf iyyuu fo'achuu isa jedhu kana ilaalla. Fo'achuu. Macaafa qulqulluun keenya kakuu haaraa qofatu hin taane kakuu mafaatti deebinee yoo dubbifnee Waaqayyoo warra kan isaa ta'an qulqulloota isaa akka fo'ate yookiin immoo waldaa kiristiyaanaa Waaqayyoo akka fo'ate macaafa qulqulluun keenya irra deddeebi'ee nutti hima. Booda itti dhufuu dandeenya qabxii isa taanu irratti. Waaqayyoo qulqulloota akka inni fo'ate nutti hima. Diteeyilii barumsa kana gaafan kaasu har'a waan hundumaa pooyintii hundumaa tuqee adda irratti dubbachuu hin dandeenyu. Moor Baabil istadii irratti yoo argamtan argachuu dandeessu. Garuu irra keessa maal jechuu akka ta'e isinitti himeen darba. Nu fo'ate yookiin immoo chosen jechi jedhu kutaa kana keessatti argattanii chosen jechi jedhu jecha afaan Giriikii ekileegoomae jedhu irraa dhufa. Ekileegoomae jecha jedhu irraa dhufa. Hiiki isaa kallattii maal jechuudha yoo jettan to peek out jechuudha. To peek out. So bishaan wayii addana kaa'ee bishaan baay'ee keessaatii bishaan sana naafuu yoon jedhee peek out jedheen nama tokkotti mala. Kanaaf iyyuu Waaqayyoo qulqulloota isaa namoota biyya lafaa keessaa macca biyya lafaa irratti uumame keessaatii waldaa kiristiyaanaa isaa akka inni fo'ate qulqulloota isaa akka inni fo'ate kallattii maal jecha nutti himudha. Indaa'uun hiika tokko tokko irratti peek out wordii jedhu kana kallattii maal fayyadama hiikni tokko tokko keessumaa amplified version yoo dubbistanii akkas jedha hiiki amplified version even as jechuun lakkoofsa sadii irratti Waaqayyo maal nu godheera jennee dabarra. Nu eebbise jennee irra waan ta'eef according to hunda maaltu nu according to hiika King James version isaa dubbiftan according as nuun jedha. Akkuma nu eebbise sanatti eebba isaa kana keessaa tokko maal nannaan filatamuudha dheettuuf. According to or according as. So hiiki King James version akkas nuun jedha. Even as in his love. Bracket keessatti in his love he chose us. Chose jedhu maal nuun jedha. Actually picked us out for himself as his own. Actually jechuun bira gahee qaqqabatee sirriitti gocha inni godhe jechuudha. Actually picked us out for himself as his own. In Christ, before the foundation of the world, that we should be holy. Holy isa jedhu maal jedhanu egaa consecrated and set apart for him and blameless in his sight, even above reproach before him in love nuun jedha. Kanaaf iyyuu hiika kan biraa deemu yoo dhiisne hiikumti macaafa qulqulluu maal nuun jedha chose wardi jedhu kana maal jedhanutti himaa actually picked us out for himself as his own nuun jedha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo namoota hin amanne biyya lafaa kana keessa jiran hundumaa keessaati doktariinii kana yookiin immoo doktariinii elekshinii Waaqayyoon feerii gochuudhaaf gadi teessanii yoo qorattan isinii galuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo lafatti feerii hin taane hin qabu waan ta'eef. Itti dhufna boodatti ittiin deebi'a. So chose us picked us out for himself as his own jedha. Jecha kana Phaawulos maaliif fayyadame isa jedhutti deebina. Sababiin isaa barsiisa tokko tokko keessatti maaltu jira? Keessumaayyuu Armiiniyaan teoloojii namoota hordofan gidduutti barsiisa akkamii jira? Waaqayyoo akka isaan fuulduratti isa amanan waan beekuuf isaan fo'ate. Kanaaf iyyuu fayyinni isaanii maal irratti hundaa'a? Waaqayyoof piroomiisii wayii kennanii fuulduratti si amanna jedhanii waan isaan fedha wayii agarsiisaniif akka isaan isa amanan waan beekuuf isaan fo'ate. Kanaaf iyyuu fo'achuun isaanii eenyu irratti hundaa'a akka barsiisa kanaatti jara sana irratti hundaa'a malee Waaqayyo irratti hundaa'u. Garuu sagalee Waaqayyoo faallaa kanaa nutti hima. Fo'amuun qulqullootaaf fo'amuun waldaa kiristiyaanaa isaan irratti akka hundoofne nutti hima. Addumaan iyyuu jechi kun macaafa qulqulluu keessatti akkamitti fayyadamame isa jedhu yoo ilaaltanii Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irratti sagalee Waaqayyoo jechuma wal fakkaataa dubbata. Jechuma wal fakkaataa dubbata.
sagalee waaqayyoo iddoo kanatti jecha afaan Giriikii kana yookiin choosen jecha jedhu kana afaan Giriikii laa ekilogoomaahee jecha jedhu kana kan inni fayyadamuuf specifically individually namoonni ta'an gaafa isaan giruuppii wayii keessaa fo'amanii ba'an fayyadamu. Lukaas boqonnaan ja'a lakkoofsi 13 akkas nuun jedha. Barinaan bartoota isaa kan turan hundumaa ofitti waamee bartoota meeqa turanii? Hunduma isaanii ofitti waamee isaan keessaa meeqa foote? 12 foote. Warra inni ergamoota jedhee waamee isaan kana. Bartoota isaa hundumaa keessaa hunduma isaanii ofitti waamee nuun jedha sagalee waaqayyoo. Cheekii gochuu dandeessu jettanii warrichi. Hunduma isaanii ofitti waamee isaan keessaa meeqa foote? The same thing waaqayyoo fayyinaa fi waldaa kiristiyaanaa fayyisuudhaaf qulqulloota fayyisuudhaaf waan inni godhe yoo jiraate kanadha. Saba guutummaa biyya lafaa keessa jiran keessaatii waaqayyoo qulqulloota ulfina isaaf kennan ulfina isaatiif foote. Eklegoo maay the same word fayyadama sagalee waaqayyoo. Kana duwwaa miti deebitanii dubbistan hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti isaan kana lamaan keessaa isa footte mul'isi jedhanii gaafa kadhatan the same word fayyadama. Nama lama jira. Nama lama jira jechuun isaan kana lamaan keessaa isa footte mul'isi gaafa jedhan inni tokko nafa moo nafa? Ni nafa jechuudha. Kanaaf iyyuu fo'annaa waaqayyoo wanti inni godhe yoo jiraate warra tokko filatee nama tokko filatee warra kaan dhiisuudha. Warra kaan dhiisuudha. Diteelii ofii keessaniif booda doktariinii elekshinii dubbistanii kiliirii godhachuu dandeessu yoo yeroo keenya yoo fudhannee asirratti fixuu hin dandeenyu waan ta'eef. Inni kan biraan hojii ergamootaa boqonnaa ja'a lakkoofsa yoo dubbiftanii fo'amuu Istifaanos keessattis fayyadamameera. Fo'amuu Istifaanos keessatti boqonnaa ja'a lakkoofsa 5 irratti. Kanaaf iyyuu jajji choosanii jedhu kuni giruuppii wayii lafatti dhiisanii specific giruuppii wayii filachuu jechuudha. Hiikisaa salphaadhumatti giruuppii wayii keessaati yookiin immoo hunda wanta ta'e keessaa woolii wanta ta'e tokko keessaati giruuppii ta'e lafatti dhiisanii giruuppii ta'e filachuu jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 7 irrattis Phexros waa'ee fo'amuu isaatii gaafa dubbatu wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf kanaan dura waaqayyo isin keessaa akka nafa hin beektu. Kanaaf Phexros specifically fo'ame wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf jara sana hundumaa miti jechuudha kan fo'ame. Kanaaf iyyuu kutaa kana irratti Phaawulosii kan inni fayyadamaa jiru jechi filachuu yookiin immoo choosanii nu fo'ate jedhu kun maal yoo jettanii kallattii maanii kasaa macaafa qulqulluu keenya irraa akkuma argannutti specific group yookiin immoo giruuppii murtaa'aa tokko dhiisanii giruuppii murtaa'aa tokko filachuu jechuudha. Waaqayyoo kana maaliin godhe yoo jettan ammas barumsi dhufu kan biraan jira. Waaqayyoo foornoo eleejii isaatiin godhee barumsi jedhu jira. Ammas irra deebi'ee kana asitti Armeeniyaan teoloojii keessatti waaqayyoo foornoo eleejii isaatiin godhe jechuun maal jechuudha? Foorsii godhee yookiin immoo dursee argeema dhiisee jedhamee kan hiikamudha. Waaqayyoo positively actually akkama sagalee waaqayyoo nutti hime fo'achuu irratti hin hirmaanne akka isaan guyyaa tokko safoota waan beekuuf argee dhiisee forcing. Garuu sagalee waaqayyoo lakkoofsuma kana irratti maal nuun jedhaa? Foornoo gochuu waaqayyoo yookiin immoo dursee beekuu waaqayyoo for love yookiin immoo jaalallachuu isaa wajjin akka wal qixxeete nutti agarsiisa. Sababiin isaa maal lakkoofsa 4 irratti Efesoon lakkoofsuma amma laara irratti akkas jedha. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jedhee raate maaliin nu fo'ate? Specifically waaqayyo jaalalaan fo'ate jechuudha. Waaqayyo fiilingii qaba jechuudha. Waaqayyo purpose wajjin fo'ate jechuudha. Waaqayyo specifically jaalalaan nu fo'ate. Hiikaa haarawaasaa dubbiftan jaalalaanis nuun jedha. Bafiqir nuun jedha. Addisuma dabanyaa turgumuu dubbistan. Marxoonaalinaa bafiqir nuun jedha. Kanaaf iyyuu waaqayyo aktiivili qulqulloota fo'achuusaa waldaa kiristiyaanaa fo'achuusaa nutti agarsiisa. Iddoo kanatti Phaawulos kun eebba amantootaa yookiin immoo eebba waldaa kiristiyaanaa eebba qulqullootaaf samiirraa dhufe eebba hafuuraa jedhee isa Phaawulos waamuudha. Kutaan kun noormaalii fayyinaa wajjin wal qabata. Efesoon boqonnaan tokko fayyinaa wajjin wal qabata.
hojii waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa isaatiif hojjete hojii wal qabata. Gaafuma macaafa Efesoon kaasnu tiimiin macaafa Efesoon inni guddaa waldaa kiristiyaanaadha jennee kaane waan ta'eef. Guutummaa isaa dubbistan qulqulloota dhuunfaati amma koorporeetii taanetti walitti qabama taanetti waldaa kiristiyaanaa amma taanetti kan inni dubbatu. Isa duraa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 27 amma 28 yoo dubbistanii Phaawulos waa'ee fo'amuu qulqulloota warra Qorontos gaafa dubbatu irra deddeebi'ee ammas jecha wal fakkaataa fayyadama. Yeroo sadii irra deebi'ee isin fo'atee jedha. Isin fo'atee jedha. Isa duraa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 27 kaasee. Waaqayyo garuu namoota ogeessota yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u fo'atee jedha. Waaqayyo warra jaboo yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa dadhabaatti lakkaa'u fo'ate. 27 duwwaa irratti Phaawulos si'a lama fo'ate jechaa jira. 28 irratti Waaqayyo wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf wanta jiran jedhamne wanta biyya lafaatti gad deebi'aatti lakkaa'amuu fi wanta tuffatamaa fo'ate. Phaawulos fo'achuu Waaqayyoo irratti amma attentionii kennee fookasii kennee akka inni dubbatu argitan versii 2 keessatti si'a 3 irra deebi'ee dubbata. Waaqayyootu fo'atee jedha. Waaqayyootu fo'ate. Yeroo nuu ibsu Phaawulos guyyaa tokko akka isaan isa fo'atan waan beekaniif fo'atee nuun hin jedhu. Waan macaafa keessatti hin dubbifame maaliif itti dubbisa? Maal nuun jedha ree Phaawulos? Jaalalaan isaan fo'ate. Bakka. Jaalalaan isaan fo'ate. Addumaanuu dooktoriin elekshinii waan nuyi ganaa Waaqayyoon achi ol gaaffii gaafannee ittiin brainstormii of gonutu hin taane gammachuuf jajjabina amantootaati. Gammachuuf jajjabina amantootaati. Kanaaf Phaawulos nu fo'ateera jedhee warra Efesooniif barreessuun isaanii guddaan akka isaan fayyina Waaqayyo karaa ilma isaa nutti agarsiise jajjabaataniif. Barreessaan Ibrootaa boqonnaa tokko irratti waa'ee fayyina kanaa gaafa dubbatu fayyina guddaa jedhee waama. Great salvation jedhee waama. Israa'eloonni dubbii Waaqayyoo isaanitti dubbatu dhaga'uu didanii erga jalaa bahuu dadhabanii nuyi sarara sagalee isa samiirraa nutti dubbatu kana jalaati bahuun dadhabnaa fayyina guddaa kana jalaa bahuun dadhabnaa. Fayyina guddaan nurratti dhufee jedhee dubbata barreessaan Ibrootaa. Fayyina nuyi jalaa bahuu hin dandeenye Waaqayyo nutti fidee jedha. It is a great salvation nuun jedha. Tilliquu dinataachiin jedha. Kanaaf iyyuu hiikni jecha kanaa guutummaa amatti akkuma argitan wanta kan biraan qabu nima fo'ate jechuudha Waaqayyo. Piikaawut godhe. Hin fo'ate. Jaalala isaatiin nu fo'atee jira Phaawulos. Waaqayyo eenyuun fo'atee jettanii kutaama kana irratti yoo kaastanii tole bakka fo'atu Waaqayyo biyya lafaa guutummaa fo'ate jettanii akkasiin irra dibdanii hin dabarreef Phaawulos maal nuun jedhaa nu fo'atee jedha. Jecha qooda maqaan nuu jedhutu jira. Nu immoo eenyudha jennaan lakkoofsa tokko irratti ol deebitanii gaafa dubbiftan warra Waaqayyoof qulqullaa'anii jedha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'anii jedha. Akkasiin barumsa tootaalii olii galaa Waaqayyo nama hundumaa fayyisuudhaa fi Kiristoos nama hundumaa fayyisuudhaa fi gara biyya lafaa dhufee barumsa jedhutti akkasiin hin kufnee fi Phaawulos የሆነ ግሩፕ አስቀምጠዋል ኑ fo'atee jedha. Waaqayyo dhala namaa hundumaa fayyisuudhaa fi hundumtuu ijoollee Waaqayyooti barumsi jedhu yuunivarsaalizim barumsi jedhu jira. Biblikaal አይደለም. Kanaaf iyyuu nu fo'atee jechuudhaan isaan warri fo'ataman kun warra Waaqayyoof qulqullaa'an akka ta'an Phaawulos nutti hima. Nu fo'atee nuun jedha. Kanaaf iyyuu akkaataan fo'atamuu caqasa kana keessa jiru akkamiidha jettanii yoo ilaaltan lakkoofsuma 4 irratti sila waan tokko isinii kaasira waan ta'eef dursanii akka isaan isa fo'atan waan beekuuf fo'annaa isaan irratti hundaa'ee Waaqayyo isaan fo'ate deebiseef barumsi jedhu jira. Eessuun bibilikaala አይደለም. Maaliif jennaan kutaama kana irratti yeroo dubbifnu fo'annaa akkamii akka ta'e hin arginu. Namni afaan Oromoo sirriitti dubbisuu beeku hin argaa jechuudha maal akka inni ta'e. Filatamuun yookiin immoo caqasa sana keessa jiru tokko qaama filatee of keessaa qaba. Qaama filatee of keessaa qaba. Gocha raawwatamee of keessaa qaba. Qaama gochi filachuu kun irratti raawwatamee of keessaa qaba. Gocha raawwatame qaama filatee fi
qaama filachuun irratti raawwatame of keessaa qaba. Inni filatu tokko hin filata taanaan hojiinsaa filachuudha. Lakkoofsuma 4 kana keessatti gochi raawwatame fo'achuu Waaqayyooti. Kan fo'ate Waaqayyo Abbaadha. Kan fo'ate Waaqayyo Abbaadha. Kan fo'ataman warra Waaqayyoof qulqullaa'anidha. Lakkoofsa 1 irratti akkuma arginu yeroo isaan fo'ataman utuu hin jiraatin uumamuu biyya lafaa duradha. Yeroo isaan fo'ataman utuu isaan fo'achuudhaaf fedha agarsiisaa jiranii Waaqayyo argeetu hin taane utuu isaan hin jiraatin uumamuu biyya lafaa duradha. Akkas nuun jedha irra deebinee afaan Oromoo isaa dubbifna. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu yeroon isaa uumamuu biyya lafaa dura warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf maaliin isaan fo'ate Waaqayyoo? Ishi afootu Waaqayyoo qaami fo'atu Waaqayyoo na ta'u qaami fo'atan immoo lafa jiraatu Waaqayyo maalirraa ka'ee isaan fo'ate jettanii yeroo Phaawulosin gaaffii gaafachuu jirtan wanti tokko iyyuu hin jiru jedha Phaawulos. Jaalalaanii jedha. Ishi fedha gaariin isaan keessatti arge wayii hin jiru jettanii yoo gaafattan lakki. Maaliin? Jaalalaan bafiqir ilanaal. Bafiqir ilanaal. Jaalalaan hinuun jedha. Kanaaf iyyuu akkitti kutaa kana keessatti Waaqayyo fo'achaa jiru akkaataan fo'annaa kutaa kana keessa jiru yoo argitan qaamni fo'atamu fo'atamaadha. Deebisee fo'achuu danda'u fo'atamaadha. Booda jaalala isaa agarsiisuu danda'a. Garuu immoo maaliidha? Fo'atamaadha. Qaamni fo'atu immoo fo'ataadha, aktiiviidha. Qaamni fo'atu immoo fo'ataadha. Gocha fo'achuutu raawwatamaa jira. Kutaa kana duwwaa irratti waa'ee fo'annaa Phaawulos dubbatu yoo dubbifne kutaa kan biraas yoo dubbistanii hin argattan waan ta'eef kutaa kana duwwaa irratti isinitti himu. Hin fo'atanii jedhee nuun barreessine. Waaqayyoon fo'atan jedhee nuun barreessine. Akkasumas isaan dursanii Waaqayyoon fo'atan jedhee nuun barreessine. Akkasumas guyyaa tokko akka isaan fo'atan waan isaan beekuuf isaan fo'ate jedhee nuun barreessine. Sababni fo'atamuu isaanii tokko illee hin jiru. Fo'atamuu isaanii xumura irratti Phaawulos kan inni nutti himu jaalalaan nuun jedha. Kanaaf iyyuu fo'annaan kutaa kanarra jiru it is unconditional election. Fo'annaa sababa tokko malee. Sababa namicha fo'atamuurra kan hin jirre fo'annaa akkasumaanii Waaqayyo jaalala isaa irratti hundaa'ee raawwate. Kanaaf iyyuu jaalala isaatiin karaa Kiristoos isaan fo'ate. Jaalala isaanii irratti hundaa'e miti kan isaan fo'ate jaalala ofii isaatii irratti hundaa'eeti. Jaalala ofii isaatii irratti hundaa'eeti. Gaditti siqnee yeroo dubbifnu hin arganna jaalala isaa irratti hundaa'ee fedha isaa irratti hundaa'ee akkan isaan fo'ate. Waan nuyi fo'annu tokko personaalii akka nama tokkotti gaafa yaannu waan isin fo'attan tokko. Namni uffata gurraacha uffachuu jaallattan maaliif uffata gurraacha uffattu? Bareedinni isaa yookiin immoo sibiinaan isinii kennu waan caaluuf miti sammuu kee hangeetti. Yoon ekwaalitii haalle. Namni uffata adii uffatu immoo uffata adii sababii uffachuu qabuuf qaba. Sababaallee waan irratti dhaabbatee uffata adii uffatu yookiin uffata gurraacha uffatu caammaa keessan yeroo filattanii bitattan sababa qabdu. Satisfaakshinii wayii qaba sammuu keessan kiyaa. Kutaa kana irratti sababii isaan fo'atamaniif tokko illee hin jiru. Kwaalitii Waaqayyoo isaan irratti argate wayii hin jiru. Waaqayyo qulqulloota kan fo'ate waldaa kiristaanaa kan fo'ate warra kaan irra qulqullummaadhaan naamusaa waan isaan caalaniif miti. Yookiin immoo fuula duratti namoota naamusa agarsiisuu dandeenyu wayii ta'uu keenya ilaalee miti. Fooyya'ina wayii waan qabnuuf miti. Waaqayyo akkasumatti nu fo'atee jedha. Deebistanii kutaama kana yoo dubbistan immoo irra deebitanii garagalchitanii yoo dubbistan immoo nuyi Waaqayyoon hin fo'anne. Nuyi Waaqayyoon hin fo'anne. Inni garuu nuun jedha Phaawulos jaalala isaatiin uumamuu biyya lafaa fuuldura nu fo'atee jedha. Waan isin bukeessaa dhalli namaa yookiin immoo nuyi warri amma jirru kuni Waaqayyoon fo'annee yookiin immoo fedha kee gaarii qabnu irraatii kaka'umsa keenyaan gooftaatti amannee isa fo'annee fayyuu miti.
Kufaatii namaa durayyuu nuyi addaam keessa teenye waaqayyoon fo'achuu hin dandeenye. Sagalee waaqayyoo isa guyyaa guyyaatti isaanitti dubbatamu caalaa soba seexanaa isa isheen akka waaqayyoo taatu jedhu fo'atan. Ifin kwaalitiin yeroo sana jiru dhala namaa warri kufaatii booddee miti kwaalitiin yeroo sana jiru kan caaluyyuu keessattiyyuu dhalli namaa addaam keessa teenye maal fo'anne nu? Maal fo'anne? Badiisa bara bara akka waaqayyoo ta'uu fo'anne. Akka waaqayyoo ta'uuf yaaluun badiisa bara baraati baasise. Badiisa bara baraa fo'anne. Kufaatii fo'anne. Cubbuu fo'anne. Sammuu keenya nagaadhaan yoo yaadne egaa addaam utuun kufin fuulduraa waaqayyoo wajjin Eden keessatti innoosentii ta'eetu jiru fo'achuu hin dandeenye yoo ta'e har'a kufaatiidhaaf biyya lafaa manca'e keessatti eenyutu danda'e waaqayyoon fo'ata. Kanaaf iyyuu sagalee waaqayyoo keessaa baasee kan inni nutti himu isin anan fo'anne nuun jedha. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsi 16 akkas nuun jedha. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsi 16. Isini ana hin fo'anne. Aratti na tibbe. Isin maal anan goone? Ana hin fo'anne. Anatu isin fo'ate. Moo wal fo'anneedha rakkutaan kun? Erga isin na fo'attanii booddeen isin fo'adheedha? No. Sagalee waaqayyoo akkuma inni jirutti jallisuu isin haa dubbifu. Ayyaanni nuuf haa baay'atu. Isinii jalala afaan Oromoon isaa ana hin fo'anne. Anatu isin fo'ate. Maaliif isin fo'adhe naan akeekisaa taanee akkasidha. Dhaqxanii akka ija godhattaniif. Iji keessanis akka jiraatuuf. Maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akka inni isiniif kennuuf. Ani isin kaaseera. Egaa kutaa kana hiikanii namoonni tokko tokko nu ibsuu gaafa barbaadan akkas nuun jedhu. Fo'annaa tajaajilaatii nuun jedhu. Garuu kontekstiin kutichaa fo'annaa tajaajilaa akka ta'e nutti himu. Maaliif ennaan lakkoofsa 14 irratti ol deebinee waan ani isin abboome yoo gootan isin firoota kootiidha. Warri fo'aman kun firoota isaati. Fo'annaa tajaajilaati taanaan fo'annaa kana keessaa nuyi qooda hin qabnu taanaan kiristaanonni amma jiran waa waaqayyo nu abboome gochuuf dirqama hin qabnu jechuudha akka inni gubbaatti nutti himu. Kanaaf iyyuu kana yooti fo'annaan iddoo kana jiru. Fo'annaa qulqulloota hundumaati. Fo'annaa waldaa kiristaanaati. Ergamoota qofaatti wanta daanga'e miti. Ergamoota qofaaf daanga'e jettanii yoo dubbistan dhaqxanii akka ija godhattaniif jedha. Kan ija godhatee darbu ergamoota qofaa jennaan amantoota hundumaati. Dhaqxanii akka ija godhattaniif. Lakkoofsa 17 irratti immoo ta'uuf akkas nuun jedha. Kana hundumaa akkasii wal jaallattanii fa'isin abboomaadha. Waan inni nu abboomaa jiru kana hundumaa akka nuyi wal jaallannuuf. Kanaaf iyyuu kontekstii kutaa kanarra jiruun isa gubbaan hin fo'anne innaan isa inni gadiis nuuf hin hojjetu jechuudha. Hunduma isaan nu hojjeta waan ta'eef macaafi. Kanaaf iyyuu fo'annaan iddoo kana jiru fo'annaa qulqulloota waaqayyooti. Fo'annaa waldaa kiristaanaati. Gaafa nutti immoo Yohaannis akkas nuun jedhe. Isin waaqayyoon hin fo'anne. Gooftaan akkas nuun jedhe isin ana hin fo'anne. Anatu isin fo'ate. By the way, waltumsinee fo'annee barumsa jedhu yeroo finnu waan barumsa macaafaa babbareechaa jiru qinninnatii gaarii ta'uu danda'a. Yookiin immoo yaada gaarii wayii baalaansii godhanii iddootti eeguu wayiif yaada wayii ta'uu danda'a. Garuu miti. Ulfina fayyisuu waaqayyoo karaa ilma isaa nutti agarsiisee gadi buusuudha. Waaqayyoon ulfina dhoowwachuudha. Waaqayyoon ulfina dhoowwachuudha. Lakkoofsa 19 irratti dhufee akkas nuun jedha. Kan biyya lafaa utuu taatanii nuun jedha. Biyyi lafaa akka kan saayitti isin hin jaallata tureera. Amma garuu anatu biyya lafaa keessaa isin fo'ate. Eessaan isin fo'ate? Biyya lafaa keessaan isin fo'ate. From the cosmos. Biyya lafaa guutummaarraa namoota jiran hundumaa keessaa anatu biyya lafaa keessaa isin fo'ate. Isin kan biyya lafaa waan hin ta'iniif biyyi lafaa isin hin jibba. Kanaaf iyyuu fo'annaa waaqayyoo biikaawot godhee fudhatee ofii isaatiif fudhatee ulfina isaatiif warra isaaf qulqullaa'an macca baay'ee keessaa baafachuudha kan inni nutti himu. Nuyi waaqayyoon fo'achuudhaaf cubbuudhaan warra du'a waan taaneefi jaalala tokko iyyuu hin qabnu. Jaalala tokko iyyuu hin qabnu.
wangeelli gaafa nutti lallabamee wangeela dhageenyee gooftaatti amannu fedhi keenya hundumtuu inni diina waaqayyoo ture akka inni isa jaallatuuf waaqayyo yeroo jijjiiru harka kennannee amanna malee nuyi diinota waaqayyoo turre. Sagalee waaqayyoo kan inni nutti himu kanadha. Diinota waaqayyoo turre. Efesoon boqonnaa 2 irratti yeroo darbe akkuma laallee lakkoofsa 1 amma 4 yoo dubbifattanii akka fedha waaqayyootti deddeebi'aa turtan nuun hin jedhu. Fedha biyya lafaa duukaa buutanii akka fedha foon keessaniitti biyya lafaa duukaa buutanii aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtanidha. Hawwa namummaa keessanii fedha foon keessanii duukaa buutanii deemaa turtan jedha. Jireenya akkasii keessatti waaqayyo iddoo ta'e tokkotti turning point jireenya keenya irratti fidu taanaan kiristiyaanummaan hin jiru. No kiristiyaanitii haa ta'u. Waaqayyo cubbamaatti bahee yaada garaa isaatii qalbii isaa fedha isaa gara isa jaallachuutti hin jijjiiru taanaan no kiristiyaanitii haa ta'u. Kanaaf hidhannatu waaqayyoon barbaade I was seeking after God jennee akka nu hin dhaadannee fi Rooma boqonnaa 3 irratti Phaawulos akkasuma jedha. Rooma boqonnaa 3 irratti lakkoofsa 9 kaastanii dubbifattanii lakkoofsa 10 keenyas ni dubbisa. Caaffanni qulqullaa'aan namni qajeelaan hin jiru, lakki tokkollee hin jiru, namni tokkoyyuu hin hubatu. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Namni tokkoyyuu hin hubatu. Dhaabbattanii wangeela itti himtanii Yesus Kiristoos sababii cubbuu keetiif du'e kana siite ittiin jettanii hin hubatu namichi. Maaliif? Waaqayyotu hafuura qulqulluutu laphee hubannaa isaatiin banna. Hin hubatu namni tokkoyyuu. Maannim aasta'ulim. Hin hubatu. Namni tokkollees waaqayyoon hin barbaadu. Andurumayyuu laphee laafaan qabaa. Waaqayyoon barbaadaan ture. I was seeking after God. Waaqayyo duukaa lafan itti Kiristoosiin lafan itti argadhu dhabee rakkadheen barbaadaa ture akkasin hin jenneef barbaadaan turre sin. Barbaadaan turre. There is none that understands. There is none that seeks after God jedha. Namni waaqayyoon barbaadu tokkoyyuu hin jiru jedha. Maaliif waaqayyoon hin barbaadan jennaan namoonni hundinuu karaa waaqayyoo irraa goraniiru nuun jirti. Maaliif hin barbaadan? Karaa waaqayyoo irraa goraniiru. Ergaan takkaa warra dhimma hin baafne ta'aniiru. Waan tokkoof iyyuu dhimma hin baasan. Waan tokkoof iyyuu warra dhimma hin baafne ta'an. Waaqayyoof warra dhimma hin baafne ta'an. Yaanni garaa isaanii warra dhimma hin baafne ta'an. Amanuudhaaf yaanni garaa isaanii waan dhimma hin baafnedha. Warra dhimma hin baafne ta'an ergaan takkaa nuun jedha. Namni gaarii hojjetus tokkollee hin jiru. Qaama miiraa isaanii hundumtuu qaamni isaanii hundumtuu eessatti akka fiigu nutti himattuufee Phaawulos. Guutummaan namummaa isaanii faakaaltiin namummaa guutummaan isaa waan manca'eef afaan isaaniitiin gara awwaala banamaatti geessu nuun jedha. I confess the Lord. Afaanuma kootiin Yesus Kiristoos akka naa duute jedhee fedhuma kootiin hin fayya akkas hin jenneef afaan kee akkas miti hin sobinii jedha Phaawulos. Gara awwaala banamaatti geessaa. Maaliif immoo gara awwaala banamaatti geessannaan faarfannaa boqonnaa 5 lakkoofsa 9 gaafa dubbistan Daawit immoo akkas nuun jedha. Badiisatu garaa isaanii keessa guuteera. በልባቸው የሞላ ጥፋት ነው። ከነነ ጎፍታ ዋይን ወንጌል ማቴዎስ ረት ኮቲ ጎዴር ፈዱበት ጡራሁማን ሁንድኑ ሐምኒ ሁንድኑ ገዳሁማን ሁንድኑ ያደገራነ ሞታ ከሳባ እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ፖይንት ካልቀየረው ሰውየው ቀየረው። ዋቀዮ መደሰ ጡራሁማ ገዲሳ ጅሩ ሰነ ዋቀዮ የወን ጅጅረተ እኙ ጅጅሩ እንደው አፋን ሳኒቲን ገራ ዋለ በለማት ገሱ አረበ ሳኒቲን እንጎረምሱ ሀዳም መረታ ሂዲ ሳኒ ጀለጅራ አፋን ሳኒ አባርሳፍ ዱቢያዳዳን ጉቱዳ ሚል ሳኒ ዲገ ደንገላሱ ተሪፈታላ አይሪ ቾኩዬ ነው ሚሉ መኮቲንም ፊገ ገረ ጎፍታ ዱፍ ሚል ኮ ሮንዱማ ገረ ጎፍታ ትፊገ ከንጀኔፍ ሚል ሳኒን ዲገ ደንገላሱ ተሪፈቱ
karaa isaan irra darban irra diiguuf gadachuutu jira. Isaan karaa nagaa immoo hin beekan. Karaa nagaa sun eedhaa Iyyasuus Kiristoos. Karaa nagaa hin beekan. Waaqayyoon sodaachuun yaada isaanii keessa hin jiru. Kanaaf iyyuu namoonni fedha gaarii agarsiisanii Waaqayyoon fo'atanii kaka'umsa isaaniitiin gara isaa dhufuu hin danda'an. Kufneerra warra badduu ba'an taaneerra. Yaadni garaa keenya waan dhimma hin baafne ta'eera. Badiisi laphee keenya keessa guuteera. Dheekkamsa Waaqayyoo isa bara baraatu nuuf mala ture. Ifin Efesoon boqonnaan lamatti darbee nutti himu dhalootumaan dheekkamsa Waaqayyoo jala galfamanii turan hin jiru. Dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala galanii turan hin jiru. Faarfannaa boqonnaa 58 yeroo dubbiftan warri jalloonni garaa haadha isaaniitii keessaa jalqabanii karaa irraa kaatan hin jiru. Garaa haadha isaanii keessaa jalqabanii karaa irraa kaatu. Waaqayyoon barbaaduun garaa isaanii keessa hin jiru. Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 18 yoo dubbiftan diina fannoo Kiristoos turre. Ingidiin Phaawulos kutaa sana irratti namoota lama waa'ee namoota lamaa dubbataa ayi kontekstiin kutichaa waa'ee nama lamaati jettanii yoo dubbiftan namichicha irra akka caaltan ilaaluutii of godhaa. Warra boo'uuf hin ta'u nuun jedha Phaawulos. Hundumaa caalaa immoo bitamoo garboota cubbuu turre. Tiitoon boqonnaan 3 lakkoofsa 3 kaasee akkas jedha. Bitamoo turre garboota cubbuu turre. Tiitoo boqonnaan 3 lakkoofsa 3. Nuyis takka wallaalota warra hin abboomamne warra karaarraa goran garba kajeellaaf hawwa garaa garaa isa foon gammachiisu. Garba kajeellaaf hawwa garaa garaa isa foon gammachiisu. Warra guyyoota keenya hamminaaf hinaaffaadhaan dabarsine namoota biratti jibbamne walii keenyas jibbaa turreedha. Etoo akkas taanee jirru tattaafannee gara Waaqayyoo dhufne nuun jedhu. Garuu nuun jedha. Gaarummaaniif jaalalli Waaqayyoo fayyisaan keenya ittiin nama jaallate yeroo isaatti mul'ate. Mul'ate. Itti ufee lakkoofsa irratti akkas nuun jedha. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatiitti. Akka araara isaatiitti Waaqayyo maal godhe jettanii dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin jedha. Inni dhiqattanidha. Aaressoo firoo qulqulluutiin maal nu godheedha? Dhiqannaa lammaffaa dhalachuu sun kan keessanidha. Kan eenyuutedha? Dhiqannaa lammaffaa dhalachuu isa Waaqayyo ofii isaatii miice. Kanaaf garboota turre obboloota koo garboota cubbuu garbummaa cubbuu kana jalaa yoo Waaqayyo dhufee nu furuudhaa baate nu hiikuudhaa yoo baate ifin an garbicha cubbuuti jennee harka keenya ol kaafnee Waaqayyootti iyyuu nama hin dandeenye turre. Ifin Waaqayyo kadhannaa keenya dhaga'ee haadhu ishii nutu garbummaa cubbuu keessa taa'ee harka keenya ol kaasee kadhannee naan gooftaan nu fayyisu dhufe akkasin hin jenneef namoota harka keessan kaastanii kottuu na fayyise jechuu hin dandeenye. Ehee maalet Waaqayyo roobootii nu godhee jechuun miti. Pointii kana booda tuquu hin danda'adha yaada. Roobootii nu godhee jechuun miti. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 18 gaafa dubbiftan fedha keenya isa garba ture isa diina Waaqayyoo ture fedha isa jaallatutti jijjiiree jedha. Waaqayyo akka fedha isaatti akka hojjettaniif yaada garaa keessanii keessatti hojjetaa jedha. Akka fedha isaatti. Kanaaf iyyuu harka keenya ol kaasnee gooftaa gaafa fudhannu fedha keenya bargit fedha keenya akshin gochaa jirra. Fedhichi garuu humna fayyisuu Waaqayyootiin fedha jijjiirameedha jechuudha. Fedha jijjiirameedha. Yohaannis irratti Yohaannis boqonnaa 8 gaafa dubbistanii Fariisota wajjin haasaa gooftaan godhu tokko argitu. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 35 kaastanii gaafa dubbistan garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatiitti lakkaa'amuu jedha. Lakkoofsa 34tti ol deebitan dhuguma isinitti maa namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuutii jedhee kaa'a. Namichi garbicha cubbuu ta'e kun immoo nuun jalatti dhufee
barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti lakkaa'amuu jedha. Ilmichi garuu yoomiyyuu maatii abbaa isaatti lakkaa'amaa jedha. Lakkoofsa 36 akkas jedha. Ilmichi yoo birmaduu isin baasee isin warra birmaduu baatanidha. Utuu ilmichi birmaduu isin baasin birmaduu beera fedha kootiin gooftaa argadhe jechuu hin dandeenyu. Ilmichatu hidhaa cubbuu jalaa birmaduu nu baase. Kanaafidha boqonnaa kana keessatti lakkoofsa 43 44 itti sittanii gaafa dubbistan Phaawulosi 43 44 maali Yohaannisi maaliif akkanitti dubbadhu dubattanii gooftaan yeroo fariisotatti dubbatu maaliif akkanitti dubbadhu dubattanii dubbii koo dhaga'uu waan hin dandeenyeef dubattanii dubbii koo dhaga'uu hin dandeessan. Ifin gooftaan bartoota warra fo'atanii erguma isaan fo'atamanii isa duukaa ka'aniiti waan ani isinitti himu baay'een qabaa jedheen yeroo amma kanatti baachuu hin dandeessanii hafuurri qulqulluun yeroo dhufuu dandeessu. Dubbii koo dhaga'uu hin dandeessan. Kanaaf hin hubattan. Lakkoofsa 44 dhufee akkas jedhe isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati. Abbaa lama jira. Seexana yookiin Waaqayyo. Abbaa lama jira. Kan abbaa keessan isa tokkoo kan seexanaati. Kan abbaa keessan isa tokkoo kan seexanaa taatanii mayyuu immoo hin jenne gooftaan fedha koo gochuu barbaaddu hin jenne. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu feetu. Fedhi isaanii maal? Kajeellaa hamaa isa kan abbaa isaanii gochuu fedhudha. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaarra dhaabbannee jedha. Inni sobaadha. Abbaa sobaatis kanaaf yemmuu sobuu isa garaasaa keessa jiru dubbata. Kanaaf obboloota koo Waaqayyootu nuuf fo'anne ta'ee fedhii keenya Waaqayyoon fo'achuudhaaf fedha fayyee miti. Kajeellaa hamaa kan abbaa keenyaa isa tokko kan seexanaa gochuu hawwina kan foon keenyaa gochuu hawwina malee karaa fayyinaa hawwaatuu jirru Waaqayyo dhufee nu fayyisa. Tu karaa fayyinaa hawwaa jirru Waaqayyo dhufee nu fayyisa. Namoonni akka amantii isaaniitti karaa kana na fayyisa jedhanii hin barbaadanii yoo jira dandeessu ta'a. Hin barbaadu. Hin barbaadu. Garuu fedha du'aadhaan barbaadu. Kanaaf karichatti bahuu hin danda'a. Kanaafidha wangeela hojii ergamootaa boqonnaa 26 irratti Phaawulosiin gaafamu Waaqayyo lakkoofsa 18 irratti akkas jedhe Phaawulosiin gaafa ergu. Dukkanatti gara ifaatti. Aangoo seexanaa jalaas gara Waaqayyootti. Haa deebi'aniif ija isaanii maal hin goota? Hin banta. Kanaaf iyyuu Waaqayyo dhaquu qaba laga du'aa sana dhaquu qaba ture Waaqayyo. Lafa isaanitti aangoo dukkanaa aangoo seexanaa jalatti hidhamanii jiran sana Waaqayyo dursee dhaquu qaba ture. Utuu isaan harka isaanii ol kaasanii gooftaa sin jaalladhaa si amanee raatu isaan jechuun jalqabeen Waaqayyo dhaquu barbaachisa. Anatti amanuudhaanis jalatti dhufee ija isaanii hin bantaa anatti amanuudhaanis dhiifamuu cubbuu isaanii argatanii warra qulqullaa'an gidduuttis dhaala isaanii haa fudhataniif sin ergaa naan jedhe. Kanaaf iyyuu interseeshinii Waaqayyoo gidduu galuu Waaqayyoo dhufuu Waaqayyootu barbaachisaa jechuudha. Fixaan jiraa xiksii tokko duwwaan isinii dubbisa. Kanaaf nuyi dandeetti ittiin isa fo'annu namoota hin qabne gooftaan nu fo'ate. Jalqabi fayyina keenya innisheeshiniin fayyina keenya Waaqayyoodha. Nu miti. Nu miti obboloota ko. Innisheeshiniin fayyina keenyaa nu miti. Innisheeshiniin fayyina keenyaa kaka'umsi fayyina keenyaa nuyi taanaan ulfinni nuuf mala. Gimmaasha isaatti daballee inni dara taanaan gimmaashin nafe Waaqayyoof malaa inni nafe immoo nuuf mala. Waaqayyo nu fayyisuu isaatiin ulfina guutuu fudhata taanaan innisheeshiniin fayyina keenyaa nu miti. Isa lammaffaa Xiimotewos irratti Phaawulos akkas nuun jedha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 25. Inni warra ittiin morman
lakkoofsa 24 hojjetaan gooftichaa nama hundumaatti gaarummaa agarsiisuun namoota barsiisuu danda'uun waa namaa obsaan namaaf danda'uun isaaf hin ta'a malee nama qoccoluun isaaf hin ta'u jedha. Lakkoofsa 25 akkas jedha. Inni warra ittiin morman hafuura gara laafinaatiin gorsee gara gaariitti deebisuun hin ta'aaf. Isaan dhugaa beekuu bira ga'uudhaaf yaada garaa isaanii akka gedderataniif Waaqayyo karaan kennaaf ta'a. Karicha kan kennu eenyudha? Waaqayyotu karaa yaada garaa gedderannaa nu kenna. Cubbuu keenya hubannee iyyinee rippenti goonee fuula Waaqayyoo duratti akka nuyi deebinuuf Waaqayyotu karaa nu kenna. Ifin Waaqayyo ija keenya hin banne yoo ta'e karaa nu irra jiru karaa gaarii nutti fakkaata. Macaafa fakkeenyaa akkas jedha. Karaan gaarii namatti fakkaatu jira. Waaqayyo immoo deddeebii namootaan miijana. Lakkoofsa 26 dhufee akkasuma jedha. Yoos isaan qalbii godhatanii seexana isa jaalala isaa akka godhaniif kiyyoo isaatti isaan galche. Jaalala eenyu gochaa jiru jarri kuni? Seexana isa jaalala isaa akka godhaniif kiyyoo isaatti isaan galche harkaan bahu. Seexana isa jaalala isaa akka goonuuf kiyyoo isaatti nu galche harkaa bahuu kan nuyi dandeenyu karaa tokkicha duwwaa jira. Waaqayyo yaada garaa gaddarachuudhaaf yoo karaa nuu kenne qofaa. Kanaafidha Waaqayyo isin footee kan nuun jedhu Phaawulos. Kanaaf iyyuu macaafa qulqulluun keenya kan inni nutti himu sagalee Waaqayyoo kan inni nutti himu Waaqayyo akka nu footeedha. Gaaffiin tokko asirra jira. Daqiiqaa 6 qaba. Waaqayyo qulqulloota fo'achuu isaa gaafa dubbannu faallaa isaa maaltu jira? Warri hin fo'amin lafatti hafuu isaanii jira miti? Eeno. Faallaa isaa warri hin fo'amin lafatti hafuu isaanii jira. Erga Waaqayyo osoo nuti hin uumamin nu filate ta'ee warri badan Waaqayyo waan isaan hin filanneef baduu jechuudha. Mitiire? Obviously Waaqayyo waan isaan hin filanneef badu. Waaqayyo fo'annaa isaa dhiisee waan isaan irra darbeef badu. Kun Waaqayyoon ka'umsa cubbuu isa godhaa yookiin immoo Waaqayyootu akka isaan badaniif koozii ta'e nu jechisiisaa yoo jenneef nama gaafa ta'e hin kufne gaafa kufan. Dhalli namaa addaanfaa gaafa kufan lafanii dhaqanii Waaqayyoon mari'achiisanii hin kufne. Fedha mataa isaaniitiin kufanii Waaqayyo lafa warra filate iddoo isaaniitti fedha mataa isaaniitiin seexanaaf garba ta'anii kufanii badan jalaatii deebisee isaan fayyisee warra badan immoo achitti isaan dhiise. Paas baay'ee godhe irra darbe Waaqayyo. Kanaaf hojii Waaqayyoo keessa maaltu jira? Filachuu fi irra darbuu isaa jira. Waaqayyo kana keessatti loogan hojjenne yoo jettan jalqabuma iyyuu hunda keenya fayyisuuf Waaqayyo dirqama qabu. Hunduma keenya warra fayyine mataa keenya Waaqayyo nu fayyisuu fi dirqama qabaa na fayyisuu qabda dirqama sirraa qaba inni gaafachuu dandeenya. Jaalala isaatiin kanaaf nuun jedhe lakkoofsa 4. Dirqama irraa hin qabdan nuun jechaa. Warra sana immoo maaliif dhiifte jennee yoo Waaqayyoon gaafanne hoo? Eewutti jajjabinaa Waaqayyoon gaafata. Waaqayyo kana immoo maaliif godhe jennee yoo gaafanne hoo? Karaa hundumaan ulfina akka argatuuf. Galanni isaaf haa ta'u. So waa'een fo'achuu yookiin immoo fo'atamuu qulqullootaa Waaqayyo isaan fo'achuu isaa kanana jechuudha. Eenyuyyuu akka baduuf fedha Waaqayyoo miti kan jedhu barreeffameera jedha. Isa duraa Xiimotewos irra jira. Kutaan sun kontekstii mataa isaatii qaba. Eenyuyyuu akka baduuf fedha Waaqayyoo miti waa'ee kadhata godhachuu dubbateetu Phaawulos giruuppii namootaa dubbata Phaawulos. Giruuppii namootaa dubbata. Namoota hundumaatiif kadhati godhamuun akka ta'u warra biyya bulchaniif giruuppii namoota hundumaatiif kadhati godhamuu akka qabu dubbateetu eenyuyyuu akka baduu fedha Waaqayyoo miti kan jedhu kontekstii sana booda dhufa. Maal jechuudha Phaawulos? Namoonni hundumtuu akka fayyanii Waaqayyoon barbaada taanaan namoonni hundumtuu fayyuu qabu jechuudha akka gaaffii keenyaatti mitiire. Garuu namoonni hundumtuu fayyuu hin fayyan. Kanaaf iyyuu Phaawulos kan inni dubbachaa jiru Waaqayyo namoota kadhatamuuf kana keessaati gosa namoota kanaa keessaati eenyuyyuu akka badu fedha Waaqayyoo miti.
kontekstii jedhu qaba malee nama hundumaa fayyisuudhaaf waaqayyo barbaadaa jira. Zeen waaqayyo barbaadaa jira taanaan chaalenjiin isin godhaa tattanii dubbistu waan ta'eef. Waaqayyo barbaadaa jira taanaan yeroo muraasa booda gaafa gooftaan firdiidhaaf deebi'ee dhufu namoonni ta'e gara ibidda bara baraa deemuun isaanii beekamaadha. Macaafa qulqulluun keenya nutti dubbata. Kanaaf iyyuu namoonni badan sun waaqayyootu isaan barbaadu fayyisuutu barbaadu fedha isaa raawwachuu dadhabee badan jennee damadamuu hin dandeenyu. Waaqayyo fedha isaa raawwata waan ta'eef. Ameen. Yaa.